nanu kamadin injirtu albun injiru jima jirami jima kana bal ibne dabbanne di kurkurra chayna le kamo barsibne Dr. Lamma Magarsa maddi dinagdee guddaan ummata Harargeef maal jettani isin ummata Harargeedhaaf maddi dinagdee inni guddaan fi hangafaa jimaadha Dr. Lamma Magarsa rakkoon jimaa waliin wal qabatee jiru maal jettani isin rakkoon jimaa waliin wal qabatee jiru dhimma gabaa fi gabaa duwwaadha hudhaan guddaan jiru akka Oromiyaatti jimaan karaa dinagdeen iddoo akkamii qaba jettan Dr. Lamma akka Oromiyaattis jimaan iddoo guddaa qaba dinagdee keessatti akkuma buna keenya maal jettan isinoo obbo Shimee sababa jimaan gatii dhabeef uummanni Harargee rakkoo keessa galanii qotee bulaa maasaa isaa keessa ilmaan lafarrattii fi miidiyaa gubbatti iyyaa jiru. Alkani guyyaa iyyaniiru iyyuu danda'uu maa gochuun danda'an iyyummoo isaan hin dhorkin. Obbo Shimee rakkina gabaa jimaa hiikuuf maal hojjechaa jirtu? Wal somnee inni kamaa ikuudhaaf koree hundeessinee jirra minaamin hojjenne waltajjii darbuu qofa ta'a jecha malee hiikoo biraan fidu. Jawwee madda dinagdee biyya kanaa keessaa hundaa ol biyyaa sharafa guddaa ka fidu kami? Bunaa ol hundaa ol doolaar biyya kanaa ka fidu jima. Warra qamadii malee jimaa qabeenyatti hin beekne ka gurguratan kutanuu akkam goona jawwee? Jimaan qabeenya keenya hanga namni qabu jirutti ni gurguran na waan fedhan haa fidanii.